hamma namni hundumtu beekuun olitti sirriittan bareecheessa beeka. Isa caala ati yakkamtuudha. Maallaan jechaa jirta hiriira? Dhageesseetta. Soba maqaa nama balleessuun akka yakkate hin beektu? Silas maqaa maalii qaba? Maqaa balleessii kan jedhamu utuu inni homaan balleessin yoo maqaan isaa dhahamedha. Nama ajjeestee ta'eeru jedhamu eeyyee ajjeeseera jechuu qaba. Obboleetti keef biraa dhabuun amala kee sirreessee waan si tasgabbeessu natti fakkaatee ture. Kaleessas maatii koo rakkisaa turte. Har'as akka goondaa mataa cittee maatii koo taftee rakkisaa jirti. Dhufaatiin kee gadda walirra bu'e. Sanatti gore haala turtii keetii sin gaafanne. Yaaliin kee akkam ture? Baay'ee ulfaataa ture. Irraa nafa jedhee iyyuu yaadne. Tilmaamuun natti hin ulfaatu. Ogeessonni na yaala waaqa gaditti namoota jajjaboo waan ta'aniif hin fayyuu danda'u. Guutummaa guutuutti hin fayyine of eeggannoo yoon hin godhutee natti deebi'aa yeroo jettu dhageera. Ofii koof sirriitti kunuunsa gochuutu nurra jiraata. Yoo maal ta'eesitti deebi'a? Adeemsi inni ittiin namatti deebi'uu danda'u relapsi pirooses jedhama. Yeroo wal'aansa irra turetti mallattoolee dhukkuba kana dhabamsiisuun ni danda'ama ture. Garuu tokkoon tokkoon seelota kaansarii dhabamsiisuun baay'ee ulfaataadha. Qaamota kee keessa faca'anii salphaatti baduu hin danda'u waan ta'eef. Akkamitti of eeggannoo gochuu qabda? Fakkeenyaaf nyaata koo sirreessuu, ispoortii hojjechuu, dhiphachuu dhiisuu, akkasumas wantoota nama dhiphisan irraa fagaachuu. Ofii keef to'annoo gootu taanaan carraan nama ajjeesuu isaatii baay'ee ol kaa'aadha jedhama. Ofii keef to'annoo gootee jennaan garuu ammanatti nama yaaddessu. Yoo sitti deebi'u maal gochuu qabda? Dafee atattamaan mana yaalaa deemee wal'aanamuu qaba. Isaaf rakkoo hin qabu. Jechuun Dooktar Eebbaan jira waan ta'eef jechuu koodha. Isa kaaniif immoo of eeggannoo goona. Dirqama. Yeroo jalqaba dhukkubichi na qabee mallattoo isaa waan hin beekneef harrifadhe malee namoonni baay'een dhukkuba kanaa wajjin jiraatu. Osoo dubbannu hamma har'aatti osoon si yaadin olee bulee hin beeku. Abjuun illee natti dhufta bara. Hireeku. Dhukkubichi baay'ee na miidhe. Baay'ee miidhame. Abdii kutannaan wantoonni hin eegne tokko tokko natti dhufanii wal irratti abdii na kutan. Keessumaa biyya ormaa keessatti otoo namni tokko illee si bira hin jiraatin qofaa kee yeroo rakkattu maallaqni yeroo sirkaa dhumee dhiphattu abdii kutannaan kee baay'ee bal'aa ta'a beektaa. Amman sitti himuu hin dandeenye gara irraatti baay'ee rakkadhe. Garuu wantoonni kun hundumtuu walitti dabalamanii ati na biraa dhibuu kee caalaa na miidhe. Irbaanii daakkamtu. Maal irbaatan si hafeera jettee oduu na hafeera. Sayyoon dubbatu. Ji'a kan akkamitti akka dabarsin hin beekta. Gadda hojii irraan kan ka'e waan biraa yaaduu hin dandeenyu ture. Ani qoosaa kan ta'e. Dhugaa isaa ta'uudhaaf irbaata gaarii ture. Guddaa galata. Yeroo bareedaa akkasii si waliin dabarsu kootiin baay'ee gammadeera. Garuu immoo baay'ee nama dhibbisa ture. Maaltu? Ati waan daboo afeerraa irbaata sanaaf uffatamu uffachuu isaatti barreessa ta'uu danda'a. Anaan garuu suufii uffadhee karabaataa gidduutti godhee maal dhugaa isaa ta'uudhaaf baay'ee nama dhibbisa. Keessa ba'ee hojjetaa baankiin ofitti fakkaachuu jalqabee bara. Garuu barbaa'ee sitti bareeda ture. Kana booda garuu irbaatan si hafeera akkanaan. Maaliif?
Yoo akkas ta'e uffatan barbaadeffadhee dhufuu nan danda'a jechuudha. Affeerra arbaataa irratti jiinsii uffattee dhufuuf immoo? Waan rakkoo qaba. Yoon barbaade maafan tuuttaan uffata. Ani garuu baay'ee natti toleera. Haala uffannaa keenya qofa osoo hin taane yeroo qofaa keenya dabarsuu keenyaan baay'ee natti toleera. Ani roomaansii kana waan hin beekneef itti gammadee yeroo gaarii nan dabarsa jedhee yaadne ture. Dhugaa isaa haasa'uudhaaf garuu yeroo gaarii qaban. Baay'een jaalladhus. Namni haatuun itti nuufannu yeroo qabamu rifachuun qabu ture. Iddoo hojii wajjin wal qabatee ani akkamittiin shakkame garuu? Si qofa miti. Shakkamtoonni biroos jiru. Hojiin keenya shakkamtoota qorannee seeratti dhiyeessu. Shakkamtoota qorachuun bargaariidha. Anis nan deeggareessa. Garuu immoo ani furjiin baay'ee walitti dhiyeenya qaba. Akkamitti akkana gochuu danda'an? Hojiin kee dooktarii dhamti? Eeyyeen. Yaalii baqaqsanii yaaluu gootee beektaa? Yeroo baay'ee. Tole, gaariidha. Yeroo sanatti ani dhufee wanti kun akkas miti. Akkasittiin hojjetamtu sin jedhee miira akkamitti dhaga'ama? Ani naagalaan jiru waan tati jettu. Hundumtuu ogummaa mataa keenyaa qabna. Kanaafuu ogummaa kan koo anumaaf dhiisisin jechaan jira. Inspektar, ani urjii ajjeese maalan keessaa argadhame? Maal shugguxii moo? Reefu jalqabnatti qorannoo? Hojiin koo isa adda baatudha. Kan sirraa eegamu gaaffiin si gaafadhuuf deebinaaf kennu qofa. Dhugumatti wanti kun hojii giiftiiti. Akkamittiin akkas jechuu dandeesse? Nama hundumaatti Dooktar Eebbaatu buleetti koo ajjeesee jettee himaa turte. Giiftiin maalirraa kaatee akkas jechuu dandeesse? Isaan hin beeku. Ilaali. Ani bar Dooktar ogummaa isaatiin kabajamee fi nama biratti jaalatamummaa guddaa qabudha. Kana beektaa garuu? Eeyyeen nan beeka. Kanaafuu yakka hojjechuun ogummaa nama hin gaafatu. Dooktara ta'uun kee qulqulluus hin taasisu. Ani urjiin ajjeefne. Isaanumti qulqulleeffadhee yoon siin jedhee wayyu. Jedhee magaalaa qaba. Baay'ee si yaadeeran deema xiqqoo ture. Ati immoo halkan amma sana asuunee har'a immoo ammasitti na geggeessitee si yaadaan jira jetta. Har'a dhiisiti ituun si fuudhee mana tokko keessa waliin jiraanne iyyuu waanuma si yaadu natti fakkaata. Isa moonis halkan yeroo dhumaaf ganama immoo yeroon irra baaka'u jalqaba irratti kana naasuusiisu si ta'a. Garuu immoo akkas ta'e si yaada. Jaalallituu gilindisaa ta'e ati qillisa muuziqaa dambooba sagalee kuulama jechootaati. Otuun carraa lammata dhalachuu argadhee natti tola ture. Tokkoffaa guyyaan itti kan oolame. Lammaffaa immoo guyyaan itti si bare. Guyyoonni kun lamaan riqicha lubbuu koo fi onnee koo wal quunnamsiisanidha. Guyyaan si argee irraa kaasee waaqayyo waan tokkoyyuu kadhadhee hin beeku. Ituun kadhadhees argaa dhabdee waan hundumaa karaa ishee siif kenneera waan jedhee na taajjabu natti fakkaata. Ati jaalallee koo jalqabaati. Karaa galmuu jaalalaa akkasumas miirri fi jaataniin jaalalaa maal akka fakkaatu kan na barsiisesidha. Ati barsiisaa koo jaalalatti naan dhuree. Shamarran jiran keessaa sin filadhe. Sababni isaas ati shamarran jiran keessaa nama filannoodhaan galtee madaalamtu miti. Egaa sin filadhe jechuun immoo shamarree biraa waliin si madaaleeraa jechuudha.
Anaaf shamarreen dachee kanarra jirtu si qofadha. Karaa koo jalqabaa taatee akkuma na eegalchiiste galma koo galgalaa ta'e na xumursiisi. Sin jaalladha. Ani sin jaalladha. Urjii waliin erga wal bartanii hagam ta'a? Ji'a 3 hanga 4 ta'a. Sanayyuu caaluu danda'a. Ani guyyaa isaa sirriitti yaadadhu. Hariiroon jaalalaa keessan Urjiin ajjeemneen siin jechaa jira. gaaffiin si gaafadhe qofa naa deebisuu na gargaaruu dandeessaa? Hariiroo jaalalaa keessan galle. Garuu immoo guyyaa tokko wajjin bulleerra. Du'uu isheetiin guyyaa muraasaan dura jechuudha. Urjiin jaalallee hin qabdu turte? Qabdi. Jaalallee hiriyaa koo beekaa turte. Garuu gidduutti inni dhukkubsatee waan tureef yaaliidhaaf gara biyya biraa deemee ture. Carraan deebi'ee dhufuu dhiisuu isaatiiyyuu hin beekamu ture. Taateen kun immoo gidduu kanatti kan dogoggoraan uumamedha. Dhugaatii irraa kan ka'e jechuu kooti. Beekaan yoom deebi'ee dhufe? Isheen du'uu isheetiin guyyaa 2 dura. Wajjin buluu keessan yeroo dhaga'e maal jedhe? Homanaan hin jenne. Akkam homaayyuu siin hin jenne? An dhiifama naa godhee jedheen kadhachaa ture. Inni immoo aaree waan tureef waa tokkoyyuu deebinaan deebifne. Yaaliidhaaf erga deemee hagam tureera? Tilmaaman gara ji'a 7 hin ta'a. Guyyoota dhumaarra urjiin eenyu waliin kan ishee walitti bu'aatu? Urjiin nama namaa wal loltuu miti. Nama hunduma wajjin hin jaalalaan jiraatti. Garuu guyyoota gara dhumaarra. Dhuma irratti maal? Rakkoo maatiin na mudate jettee xiqqoo miirri ishee jeeqamee ture. Barattuu ishee Hiree jedhamtutti immoo baay'ee dheekkamaa turte. Kun amala ishee irraa takkaayyuu argamee hin beekne. Hiree? Eeyyeen. Obboleetti hiriyaa koo beekaati isheen. Tole galatoom. Gaaffii koo xumureera. Yoon si barbaade deebi'ee dhufa. Yookaan immoo waajjiratti dhufta. Tole rakkoon qabu. Waan seexana dhiiga namaa dhuguu barte kan amma to'attutti si waliin hin jira. Kun dirqama kooti. Tole galatoom. Maalidha? Homa. Eenyudha isheen amma sii baate? Inspektar Simboo jedhamti. Ajjeechaa urjiitiin wal qabatee gaaffii tokko na gaafachuuf dhufte. Maal? Maal si gaafatti? Ati shakkamaadhaan naan jette. Jechuun akkamitti? Tarii giiftii sanatu natti ergita. Hiree! Deemte gaama giiftiitti dheekkamuudhaaf. Dooktar Eebbaan nama qulqulluudha. Inni urjii irratti waan kana raawwatu jetti waan. Tole giifti. Gaddaa akkamii keessa akka jirtu naaf gala. Garuu yakkamaa obboleettii kee ajjeese
qoradhee sirriitti dhiyeessuun dirqama hojii koo waan ta'eef gaaffileen si gaafadhu tokko tokkoof dhugaa isaa himuutiin na deeggarte jedhee abdii qaba. Inspektar, eeyyeen sin deeggara. Garuu Dooktar Eebbaa to'adhu malee akkasumaan callistee nama kan biraa barbaaduudhaan yeroo keenya qisaasessi. Barumsa keetti cimtuu akka taate dhageen ture. Eeyyeen garuu kana waliin maaltu walitti fide? Kanaafuu seerri ragaa fi dhugaa qabatamaa irratti hojjeta jedhee sitti himuun nan barbaachisu. Akkas taanaan ragaa akkamii barbaadda? Isaanumaaf dhiisi. Ani ittiin dhiphadhaati. Garuu ati akkamitti Dooktar Eebbaatu ajjeese jechuu dandeesse? Inspektar, obboleettii kootti dhiyaachuudhaaf karaan taane baay'ee deemaa ture. Adeemsa akkamii? Itti dhiyaachuu maaliif barbaade? Ilaa maal sitti fakkaate Inspektar? Adeemsa isaa jalqabaa kaasee hunda isaayyuu sittan hima. Akkam oolte? Nagaa kooti, nagaa keeteeti. Nagaa kooti maalan taateetteetu? Waan dhiphatte fakkaata. Inspektar Simboo kan jedhamtu tokko dhuftee turte. Waa'ee ajjechaa urjiitiin wal qabatee qorannoo gaggeessaa jirti. Ati shakkamaadhaan aan jettee gaafiidhaan asiin ajoonjessaa oolte baate. Shakkamaa? Akkamitti? Ani maalan beeka. Garuu immoo waan isheen na gaafatte amman beeku gad deebisee jira. Gaafii biraatiif nan deebi'aa jettee deemte. Shakkamaa yeroo isheen sin jettu garuu maaltu sitti dhaga'ame? Miirri kee jeeqameera? Namni kamiyyuu shakkamaa ta'uu danda'a. Kanaafuu wanta tokko natti dhaga'a. Wanti guddaan immoo nama ishee ajjeese irra ga'uu isheeti. Innillee dhugaa keeti. Abbaa barbaadde shakkuu dandeessi. Abbaa barbaaddes qorachuu dandeessi. Wanti guddaan haqni hojii bakkeetti ba'uudha. Eeyyeen. Anis kanuma yaadaa jira. Kanan jedhu. Jabaattee qorattee waan bira geessu sitti fakkaatti? Egaan beekamu. Waan irrifadhee fi ishee isaarra malee waan hin argineef sirriitti caqasee hordofne. Garuu immoo yeroo laalu jabduu wayii fakkaatti. Haa ta'u. Waaqayyo ishee haa gargaaru. Leel. Urjii waliin hariiroo akkamii qabdu? Inspektar maal jechuu keeti? Ajjechaa urjiitiin na shakkitee qofa kan taane. Giifti maaloo gaaffiin si gaafadheen deeminaaf kennuun yeroo koos yeroo keessi qusadhu. Darbee walitti buuna malee hariiroo gaarii qabna turre. Maal irratti walitti bu'aa turtan? Urjiin nama gaarii turte. Ani immoo yeroo tokko amala rakkisaa waan hin qabuuf isaaf jettee na to'atte turte. Innis yoo ta'e wallabdee obboloota gidduuti malee wanta kana sana jedhamee dubbatamu miti. Amala rakkisaa akkamii? Hiriyoota koo mana barnootaa waliin walitti bu'u isaanii wajjin walii galtee dhabuudha malee wanti biraa wanta adda ta'e hin jiru. Tole, galatoom. Gaaffii dabalataa waan hin qabu deebi'ee dhufuun koonoo. Rakkoon qabu. Inspektar. Obboleettii koo kana jeesse Dooktar Eebbaadha. Na amani. Giifti. Oo. Waaqayyo si jajjabeessu.
Nagaa keetiiri. Maal taate? Ilaa giftii. Haalati keessa jirtu naaf gala. Kanatti dhabdee obboleettii keenya. Garuu immoo Dooktar Eebbaadhaan yakkamaadhaan jechuun qabdu turte. Hiriyaa obboleessa keetii waan shakkeef si mufachiise? Yerootti maqaa isaa balleessitu hanga irratti callisuun koo hin dhagahin hafee miti. Sababati gadda keessa jirtuu fedha. Dabalatammoo namoota nuti beeknuu fi ijoollee mana barnootaatti deemtee haasa'utti kaati. Yoon himee jettee ammoo mooduu dhugaan taane funaantee qorattoota yakkatti moo eegalte? Ati soba ta'uu isaa maaliin barte? Ilaa Dooktar Eebbaan nama gaarii fi qajeelaa waan ta'eef isa immoo sirriitti hin bareechee beeka. Waan tokko sitti immoo inni eenyummaa sobaa ittiin si gowwoomsuudhaaf isan ittiin sitti dhiyaatudha. Malee gara jabinni isaa seexanarraa adda isa wanti godhu hin jiru. Giftii! Maal siif godhu? Waa'ee nama eenyummaa isaa hin beekne akka kanatti haasa'uun ija jabummaa sitti hin fakkaatu? Dooktar Eebbaa yoo ta'e hamma namni hundumtuu beekuun olitti sirriittan bareecheessa beeka. Isa caala ati yakkamtuudha. Maal? Maallaan jechaa jirta hiri? Dhageesseetta. Soba maqaa namaa balleessuun akka yakka ta'e hin beektu? Silas maqaa maalii qaba? Maqaa balleessii kan jedhamu utuu inni homaan balleessin yoo maqaan isaa dhahamedha. Dooktar Eebbaan immoo nama ajjeesedha. Nama ajjeeste ta'e yoo jedhamu eeyyeen ajjeeseera jechuu qaba. Obboleettii keef biraa dhabuun amala kee sirreessee waan si tasgabbeessu natti fakkaatee ture. Kaleessas maatii koo rakkisaa turte. Har'as akka goondaa mataa cittee maatii koo taftee rakkisaa jirta. Eeyyeen nan sobe moo? Waan tokko jala mureessitti moo? Hamma namni obboleettii koo ajjeese gatii harka isaatii argatutti har'as ta'e bor mataa isaarraan bu'u. Isa kana bareechee beeke. Amma narraa bahi. Narraa bahi! Hirii, dhugaa waan sirriin goone. Akka ishiin gaddarra jirtu osoo beektu maaliif akkas goota? Dooktar Eebbaadha barkan isheen inspektariitti dabarsitee laatte. Dooktar Eebbaan hiriyaa beekaati. Ijoollummaatti kaasanii waliin guddatan. Kana jechuun immoo waa'een isaanii ilaallata jechuudha. Hirii, maal taate taate? Hiriyaa obboleessa keetii ta'uunsaa yakka hojjechuu fi yakka hojjechuu dhiisuudhaan maaltu walitti fide? Inumaayyuu Dooktar Eebbaan kanan godha. Ati nagaa miti immoo? Eeyyee, tinaafii mimi. Isin akka inni yakka kana hojjeteef akka inni hin hojjenneef ragaa maal qabdu? Moo namni yakka hojjete akka shororkeessitoota Alshabaab yakka kanaan ati hojjete kanaaf adabbii sana fudhadha waan jedhu isinitti fakkaata? Ani kanan jedhu. Ati erga yoomitti giftiidhaaf akkasitti yaaduu jalqabde? Kun dhimma giftii falmuu fi falmuu dhiisuu miti. Dhimma dhugaa urjii barbaaduu fi ekaraa ishee boqochiisuuti. Maarree dhugaa nama tokko barbaaduuf jecha namni qajeelaan tokko lafaa kee yakkamaa ta'uu qaba? Maarri gaaffiin kos isin akkamitti bartan kan jedhudha. Jirraa sirriitti na beekta. Ani Dooktar Eebbaa mitiiti. Otoo gammee yookiin beekaa yakka kana hojjetaniiru. Lekkisaan jaalalleewwan turan jedhee hin falmuuf. Inumaayyuu qorattoota yakkaa waliin ta'in akka isaan balleessaa isaaniif adabaman godha. Garuu amma Dooktar Eebbaadhaaf kanan akka kanatti jajabaadhee falmuuf qajeelummaa fi gara laafummaa isaa sirriitti bareechee waan an beekuufidha. Siif galee? Gumi, mee yaadni koo sii galeera ta'e isaan hubachiisi. Sadan keessan garuu jechama tokko beektu. Inni himatus inni himatamus dhugaa jiru beeku. Gidduutti kan rakkatu abbaa murtiidha jechuudha. Gumi, afaan koo siif haacitu dhugaa jirutti himtee deemte. Ati jaalallee koo jalqabaati. Karaaf galmi jaalalaa akkasumas miirrii fi jaalalli jaalalaa maal akka fakkaatu situ harka qabna barsiisi. Ati barsiisaa koo jaalalatti naannoodha. Milki waan tokko akka tinaaf gootuun barbaada. Maalidha?
Inspektar Simboo kan jedhamtu dhimma ajjechaa urjii irratti waan tokko na gaafachuudhaaf mana dhuftee turte. Dhugaa moo? Tolee maaltiin jettire? Gaaffii baay'ee na gaafatte. Wanta isheen na gaafatte hundumaa immoo deebiseeraaf. Kan si ajaa'ibu na shakkiteettis. Maal? Siis moo? Amma sadhiisi. Inni kun homaa tokkoyyuu na yaaddessu. Hojii ishee nama hundumaa shakkuudha. Akka natti fakkaatutti garuu si biras dhufuun isheen oolu. Milkii, homaa waan tokkoyyuu hin sodaatin. Yoo dhuftes gaaffii si gaafatte deebiti. Yoo isheen si gaafatte garuu Dooktar Eebbaat ajjeese jedhiin. Akkamitti bartee yoo naan jettee hoo? Mala wayii dhayitii amansiisiin. Dooktar Eebbaan nama maallaqa qabudha. Nama qarshii isaatiin waan barbaade gochuu danda'udha jedhiiti amansiisiin. Kana dhuguma akkas godhamoo sobdeeti? Milkeetti namicha hin beektu. Dhugaa akkasumadha. Na amani maaloo. Nama sodaachisa. Garuu akkuma siin jedhee ture wanti dhufe dhufu malee inumaan si gargaara. Siif urjiif jecha. Galatoomi Milkii. Ani illee hojiidhaan yeroo dhiyoo keessatti hin bare. Hamman bareetti immoo nama baay'ee jaallatamtuu fi hundumaa biratti kabajamtu turte. Barreessaa guddaan addunyaa keenyaa Shekispeer osoo lammata dhalate illee waa'ee urjii kana jedhee barreessuu waan danda'u natti hin fakkaatu. Nama akka urjii jarra 10 keessaa yeroo tokko yoo dhalatedha. Isaayyuu dhalootichi yoo jarra qabeessa ta'e. Urjiin hiriyaa bakka hojii kootii turte. Yeroo muraasaaf immoo hoogganaa isheen ture. Ishee waliin hojjechuun carroomu. Hundumti keenya hariiroo ishee waliin qabnu irraan kan ka'e urjii jennee waamna turre. Guyyaa tokko barsiistuu urjii jennee waamne hin beeknu. Hangan addunyaa kanarra jiraadhutti deebi'ee nama akka urjii nan arga jedhee yaadu. Namni nama bakka bu'u jira. Hin jiru miti. Akkasuma nuuf barsiistuu urjii seenaa keessatti illee nama deebitee bakka nuuf hin buunedha. Wanti na gaddisiisu nuti hundumti keenya urjii wajjin wal qixa afaan tokko nama jedhamnee waamamu keenyadha. Maqaan ishee bara baraan galmee seenaa irra jiraata. Akkuma maqaa ishee urjii taate kunoo har'a darbiti. Dhugaa sanatti ni hojjette. Namni biraan nyaara natti goruudha. Urjii yoo na reebdee natti tola. Eegamsi ishee illee gorsate. Ayyaanni nama tokko namaaf jiraachuudha. Urjiin nama ayyaana kanaadhaan geemtee jiraattedha. Nama kamiyyuu addaan hin qoodne. Sooressa, hiyyeessa, beekaa, wallaalaa. Namni hundumtuu ishee biratti wal qixadha. Ani waa'ee Dooktar Eebbaa wanta tokkoyyuu siin jechuu hin danda'u. Sababiin isaas guyyaa tokkoyyuu isa argee hin beeku. Ani Dooktar Eebbaan gonkumaa waan akkasii kanan godha jedhee yaadu. Nama qajeelaa ta'edha. Dhugaan siin jedha anayyuu maallaqa tokko malee tola na yaalee na fayyise. Kanan godha jedhee gonkumaa nama nuun. Namichi nama eenyummaa dhokataa qabudha. Amala badaa ta'es qaba. Garuu ajjechaa hojii keessatti harka qabaan qabu isaan beeku. Ani san beeku. Maqaa isaa garuu dhaga'an ture. Yeroo jalqabaaf kan inni arge bakka gaddaatti ture. Malee san beeku. Kun lola sabaa giiftii nuti haasuuf ture. Dooktar Eebbaan tasuma wanta akkasii raawwatu. Abjuudhaan iyyuu waan akkasii raawwatu. Amma beekutti Dooktar Eebbaan baay'ee nama gaarii. Kan maal jechuu danda'a? Waa'ee akka kanaa wal qabatee immoo Waaqayyo dhugaa urjii baasu malee wanta tokkoyyuu siin jechuu danda'a. Waa'ee isaa wanti hin qabatamaadhaan beeku hin jiru. Inni nama gaariidhas nama hamaadhas jechuu hin danda'u.
Dooktar Eebbaa ijoollummaa isaarraa kaasee hin beeku. Nama ajjeesuun haa ta'uuti billaacha ajjeesuudhaaf iyyuu nama garaa hin qabnedha. Ana caalaa immoo haqni hojii akka bakkeetti ba'u kan barbaadu namni tokko hin jiru. Garuu wanta bareechee beeku tokko yoo jiraate Eebbaa waan kana keessa akka hin qabnedha. Dooktar Eebbaan nama gara laafessaa fi qulqulluu ta'edha. Kun olola biraati. Inni nama baay'ee hamaadha. Garuu moo jala muree isa ajjeese jechuu hin danda'u. Guutummaa guutuutti hojiin isaa shiraan kan guutame. Dhiifama naaf godhi. Ani waa'ee kana waan hin beekne qabu. Eeyyee hin godha jedhee yaada. Maallaqa waan qabuuf waan barbaade godhee dhoksuudhaaf ija sukkuumatu. Suura tokko si ergeen ture argiteetta? Milkii jedhama. Waa'ee isaas dabalatee waa'ee maatii isaa sirriitti naa qulqulleessi. Eessa akka jiraatan maal akka hojjetan sirriitti adda naa baasi. Akkuma ati naan jette godheera. Dhugaa jettaa Milki? Dhugaa kooti Dooktar Eebbaatu ajjeese hin jedhu. Milki maal akkasiin jedhu beeku galatoo. Garuu nama amantii fi nama amantuu ishee beeku. Wanti guddaan ana malees namni biraa waan kana isheetti himudha. Homaa rakkoon qabu. Wanti si gargaaru jiraannan natti yaaddayi. Tole Milki. Akkam? Nagaa kooti. Garuu sin barre. Amma na barta. Dooktar Eebbaan jedhama.